kun ardii miidiyaa neetworkii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenya rabbii bakka jirtan isin qaqqabu. Jalqaba irratti hangafoota oduu dursuudhaan oduu keenya karraaf qabanne isin biraan geenya nu wajjin tura. Toonni 15 ol ji'oota lamaaf Shaashamannetti hidhaman dhaddachi obbo Taayyee Danda'a abukaatoo malee ilaalamee oole. Finfinneetti dambii namoota dhuunfaa fi dhaabbilee birrii 2,000 hanga 100,000 adabsiisu ifa ta'e. Eertiraan ambaasaadara Suudaanii ariite. Toonni 15 ol ji'oota lamaaf Shaashamannetti hidhaman mana murtiitti hin dhiyaanne. Barattoonni kunneen himata waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun shakkamanii kan to'atamanidha. Barattoonni kunneen yeroo ammaa waajjira poolisii magaalaa Shaashamanneetti Samaaniyaa Aandii jedhamuun beekamutti hidhamanii argamu. Barattoota hidhaman keessaa tokko kan ta'ee fi yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Shaashamanneetti barataa muummee herreegaa kan ta'e Didhaa maqaan jijjiiramee akka himetti irra caalaan barattoota kanneenii godina Booranaatii kan dhufanidha. Maqaa barattoota hidhamanii keessaa muraasni Yaaqoob Godaanaa Gurraachaa, Abbaa Guddoo Culuu Kennasaa, Tulluu Namaa, Doorii Halkanoo, Jirmaa Waaqoo Dhengee, Kaanuu Jirmoo, Abbaayoo Galmoo Halaakee, Lammii Baacaa fi Abbaa Duubaa Kuulii Jilooti. Dhaddachi obbo Taayyee Danda'a abukaatoo malee ilaalamee oole. Ministeerri Deetaa Ministeera Nagaa kan turan obbo Taayyee Danda'a abukaatoo malee guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaataniiru. Doorsisaa fi sodaachisoo koreen hojii raawwachiiftuu abukaatoo isaanii irratti taasisan hordofuun Taayyeen guyyaa har'aa abukaatoo malee mana murtiitti dhiyaatanii ture. Mootummaan abukaatoo akka dhaabuuf yeroo gaafatamanitti abukaatoo mootummaan dhaabuu akka hin barbaanne obbo Taayyee mana murtichaatti himuun himannisaa abukaatoo malee akka ilaalamu eeyyamaniiru. Haa ta'u malee himata koreen hojii raawwachiiftuu obbo Taayyee irratti bane ilaaluun guyyaa har'aa murtee dabarsuuf kan ture yoo ta'u, sababa himanni biroo baay'een tureef jechuun adoolessa 30/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamaniiru. Gaafilee mirgaa kanneen dura gaafataniif deebiin kennamuu dhabuu obbo Taayyeen cimsanii mormaniiru. Finfinneetti dambii namoota dhuunfaa fi dhaabbilee birrii 2,000 hanga 100,000 adabsiisu ifa ta'e. Magaalaa Finfinneetti misooma kooriidarii baajata birrii biiliyoonaan lakkaa'amuun hojjetamaa jiruun walqabatee bulchiinsi magaalichaa dambii eegumsa qulqullina ilaallatu ifoomseera. Abbaan taayitaa kabachiisaa dambii magaalaa Finfinnee fi ejensiin bulchiinsa qulqullina magaalichaa waloon ibsa miidiyaaleef laataniin qulqullina magaalattii eegsisuuf dambiin lakkoofsa 167 muraa 2016 bahuu ifa godhaniiru. Dambiin bahe kun adabbii birrii 2,000 hanga 100,000 of keessaa qabateera. Bu'uura dambii kanaan namni bakka hin malletti fincaa'ee birrii 2,000 adabama. Balfa bakka hin malletti gatuu ilaalchisee ammoo namni dhuunfaan birrii 2,000 dhaabbileen birrii 50,000 adabamu jedhame. balfa Finfinneen ala irraa gara Finfinneetti fidanii guutuun ammoo birrii 100,000 akka adabsiisu ibsameera.
Eertiraan ambaasaadara Suudaanii ariite. Eertiratti ambaasaaddarri Suudaanii Kaalid Ambaasii sa'aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan ajajni darbuu sagaleen jaarmaan DW miidiyaalee garagaraa waabeeffachuun gabaaseera. Maddi oduu Al-Sharaqii jedhamu fuula miidiyaa hawaasaa isaa X irratti akka beeksisetti mootummaan Eertiraa ambaasaadara Suudaanii fi yeroo sa'aatii 72 kennaneera. Eertiraan ambaasaadara Suudaanii biyyattii keessaa ari'uuf kan murteessite dargaggoota Eertiraa waraana Suudaan fi Birgeedii Islaamaa Kaartum keessatti akka hojjetan yaalaa osoo jiran irratti gahamuu hordofee ta'uu miidiyaan Waad Al-Buhaayar jedhamu gabaaseera. Humna waraanaa Suudaanii fi humna deeggarsaa saffisaa gidduu erga eegalee boodas hariiroon gaarii mootummaa Suudaanii fi Eertiraa gidduu jiru itti fufuu gabaasichi yaadachiiseera. Eertiraan yeroo garagaraatti humnoota waraanaa Suudaan deeggaran biyyattii keessatti akka leenji'an haala mijeessiteetti jedhamtee himatamaa akka turte gabaasichi dabalee ibseera. Daawwattootaa fi dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoork toora yuutuubii keenya sabiskiraab tolchaa. Sabiskiraab erga tolchitanii gara laayikii sheeris tuqaa toora yuutuubii keenya nu jajjabeessaa. Akka toorri keenya namoota hedduu qaqqabuuf laayikii itti heddummeessaa. Akkasumallee sabiskiraab godhaatii haamilee nuu ta'a. Haamilee nuu ta'a yoo isiniin jennu kadhaaf barbaanne osoo hin taane akka miidiyaan kun guddatu warra nu deeggaraa turtanis galateeffachuu hin daganne. Akkasumas toora taaktookii kennallee mallattoo pilaatiisan tuqaatii filoorsii kenna ol nu guddisaatii nu wajjiin qooddadhaa oduu fi odeeffannoo hatamtamaa ariifachiisaa isin biraan ga'urratti waan argamnuuf kanaaf follow godhaatii maatii keenya ta'a. Itti dabaluunis toora telegiraaminya Ardii Miidiyaa Neetwoork jechuudhaan seerchi godhaatii san booda jooyin godha. Peejii feesbuukaas follow gochuun maatii keenya ta'a as makamaa. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Qophiilee keenya irratti yaada qabdan koomentii jalatti nuu barreessaa. Toorota sooshaal miidiyaa hedduudhaan tamsaasa isaa irratti kan argamu waan ta'eef kan argachuuf ammoo daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii toora yuutuubii keenya sabiskiraab tolchaa akkasuma toora taaktookii follow pilaasiisan rukutuudhaan maatii keenya ta'a. Itti dabaluunis toora telegiraamii jooyin godha. Peejii feesbuukaas follow gochuun maatii keenya ta'a as makamaa. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Qophiileen keenya irra odeeffataa ittiinis bashannanaa isiniin jenna waan nu faanaa turtaniif galatoomaa. Qophii keenya kan oduu fi odeeffannoo nu faanaa tura hordofaa isiniin jenna.